انت عندك موبايل؟ انت عندك موبايل؟ في نتورك؟ في نتورك نو كونكت. يعني كيف يعني؟ ما هو شغال؟ ما في نت؟ جوال شغال؟ جوال كويس؟ موبايل كويس؟ هنا ما في نو كويس. إثيوبيا الجوال هنا يعني وين جوالك انت؟ باقوس شغل يعني؟ لا ليش ما في شغل؟ خربان؟ نو نتورك نو كونكشن ما في هنا ما في. هذا الجوال خلاص صلحي لها صلحي لها. وانت خلاص مبروك. انت جوالك تمام؟ تمام الحمد لله. مبسوط؟ بس ما في سيم. ما في ايش؟ ما في سيم كارد. سيم ما في ايش؟ شبكة. خلاص بكره اجيب لكم شبكة. انت الاربعة. ايش؟ كبير شبكة كثير ايش؟ كبير شبكة يخرب حالك. ايش؟ شبكة كبير. يبغوا شبكة كبير ان شاء الله. ابشري ابشري. طيب انا ابويا ها لا احنا عندنا واي فاي مفتوح في البيت اصلا. وليش ما تعطوهم طيب؟ مفتوح الواي فاي عندهم. شوفوا لي هذه جوالها صلحوا. شوفي طيب ودوا عند المصلح بكره. فرحتي ما ادري وين. لازم كلكم يكونوا سوا كل واحد عندها جوال. خلاص خلاص تمام. لما انا كلمتك أنا جوال نافذ متراتي بتيا ييجا بوي أركدشي ييجا بوي بربي إيسيسه وامك أتئه وفتئ جوجاران وكاسه ملادي نريائه أكسراتي بتي أركد ربي جولد من كنا سنجي ما شاء الله تبارك الرحمن. ربي سنرها ترسيسو نبي تكن يروبا أركد فيديو سجول من سراتني رطيفة yeroo tokko faada nuti barbaadannu dubbisa Itoophiyaa illee deemeen ture biyya deemeen ture. Dhugaa rabbi ani namitti madaami mana saniin ajaa'ibaa akka jiraattu akka lubbuun jiraattu maashaallah. Ka akkanatti sirraatanya dhiyeessitee wajjin dubbattee sirraatanya viidiyoo waraabee gadhiisu waaw dhugaa rabbi niiti ajaa'ibaati. Dhugaa rabbi yeroo jalqaba mana biyya Arabaa dhufe jechuudha. Akka biyyarraa dhufe afaan hin beeku wanana godhan keessaa jechuun waa'ee dhiirri nama haasoo kanarraa jechuudha. Namichi doora sadii jechuun hin beektanii isiniif galasa. Doora sadii jechuun sadarkaa sadaffaarra sadarkaa sadii jira manni sadarkaa lammaffaarra jiraanna nuti. Jalallee jiraatanii gubbaas hin jiraata qixxeettis hin jiraata dhiyoon akka isaa gubbaa immoo mucatuu fi gurfaa tokko jira. Wan meeshaatti kan gurfaa meeshaa fa'a gurfaa tallaajaa fa'a jira. Waan karrabe fa'a achi gubra achi kushiinaani waa madaamin nagooti irraa jechuudha. Waa'ee dhiirri namicha isii irraa jechuudha. Kushiinaani girgiddaan tokko jechuudha. Girgiddaan tokko akka jiruudhaan bililleedha burcuqqoodha. Asii gallaaltee nama argita. Halka guyyaata asii gallaaltee nama argita. Halka ammoo namni jechuun laalessi arga. Namichi alaa gala asiraniiti biraa qaba. Namichi asriidha waan nagooti irraa jechuudha. Asriidha nyaata achi dalannaka kushiinaan dirqama kushiinaa achi jira. Kushiinaadha fuulleen girgiddaan tokko hundi fuulleedha. Ati wayi hojjechuu dhiista waa gallaaluu dhiista namichi achi as gala kararra jechuudha. Balballi kararra guyyaa ammoo isaa achi olaalee nu argan guyyaa nuti gallaallee argina. Garuu halkan isaa olaalee arganii ammoo halkan gallaallee arguu hin dandeenyu. Warri mana foddaa baay'ee foddaa isaa burcuqqoo ta'e hin beektan jedhee yaada. Achi namichi gara sii gale kaartoonii kana burtukaana kana jechuudha. Waahii kanneen kuduraa muduraa kana jechuun baadiyyaa haree galeeni. Ani gallaalee argee namichi gale jechuun ni barbaade. Ana waan nama himan saa yoo dhiirsi galu. Achi booda giiftiin tiyataman namichi asii gallaalu kan argitee mirmisitee naan dhufte qaba dhabbo. La ilaha illallah. La ijallaalu miti barbe. Ija kiyyaadhaan waan misaa'ila wayii asitti ergetti fakkaate. Sanuu qajaartii lama nama guddaadha. Yeroo isaa ijoollee waggaa 15ti. Namichi yoo xiqqaate waggaa 70 akkasiin ni ta'a. 70 nama akkas ta'u jechuudha. Intala waggaa 15 jaarsa waggaa 70 irraa eeguudhaaf mirmisitee naan dhufte qaba dabbo. Ana yeroo isaa waa afaan beekaadha ce'iseetumatti seeqadha. Garuu jechaan isiin naan jetti sun naaf gala. Amma jechuun hubadha. Na arrabsaa turte. Angoo waan keettuma seeqadha ka wayi afaan beekaadha. Wayi afaan beekaadha ittuma seeqadha ce'iseetu waa isiin naan jettu jechuudha.
arrab isinnaan jettu jechuudha. Ittuma seeqadha afaan hin beeku deeffachuu hin danda'u waa dubbachuu hin beeku wanni biyyi namaa nama goote qawaa baay'eedha. Yoo namichi achi assalaamu alaykum jedhe ana hunda keessa na dhossiti. Ana hunda keessa na dhossiti. Dhugaa qabdi garuu yeroo sajooleedha mucaa waggaa 15ti bifallee ni qaba. Alhamdulillah malaakan makana na hinaafti natti fakkaate. Wallahi dhugaa isiniin jedha kijibuu fi miti. Wallahi guna namichi achi assalaamu alaykum jedhe jedhanii miti nu arabnu wala wasentu. Niitiini ana onnoo keessa na dhossiti. Bakka uffatatti miiccanitti kushiina nama keessa jira bakka itti uffatni miiccani keessa ol tara golloo jedhanii akka biyya keenyaatitti golloo keessa onna dhossiti. Miskiina walla maal irraa godha dullacheesii irra dhugaa rabbiifu. Ani maal irraa godhan gabayee waan biraati. Harki hanna barina man dhiisu jedhan malee jechuudha jedhanii osoo biyya taatuu barattee beekta biyya namaa kanallee dhuftee nama hatta. Ammu jaarsa waggaa 70 fi 60 irraa maalis irraa godha mucaa waggaa 15 ta'e. Barbee waan waggaa meeqa duraas ni himaa jira biyaan soo dhiqqate waggaa 10 wayii keessa 10 wayii duraa beekta bara arabaati barri arabni akkasiin ta'e yeroo san isi amma carraa qabdanii viidiyoo si waraabbataa ufiillee fooloo isiniin guddifataa tarii wanni isaa isinii godhan kun viidiyoo garuu matiri viidiyoo waan irraa waraabbatanii kanii boodatti gaabba wayina fakkaata dhugaa waan amma viidiyoo irraa waraabbatanii jawwaalallee yoo kaddamaa dhabitan viidiyoo irraa waraabbatanii uffatallee yoo bitanii viidiyoo irraa waraabbatanii achi booda waa irraa guurrata wayina fakkaata Allah wal ilaalcha kiyya jechuudha. Maaliidhaaf wanni ijoollee keenya afaan hin beekne keessaafuu afaan sababa afaan isaanii hin beeknedha isaan qunnama waa hedduudha dhugaa dubbachuudhaaf. Waa hedduudha waa takka lama jedhanii dhumatu miti. Innaan ta'e assalaamu alaykum leen jenne seenaa kiyyatti ka'e. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh ummata qashti yoo yaa jirtu jedheen jiraamu maayyuu. Kanaaf isin haga fedhallee ta'uu viidiyoo keessaafuu viidiyoo dhugaa rabbii yoo isiniin kennine jechuudha. Waan isinii bitanii jawwal isinii bitanii waan fedhayyuu isinii bitanii viidiyoo qof isinirraa waraabbatanii isinii dhiisan ta'e dhugaa rabbii eeyyamtanii fi amma akka viidiyoo isinii waraabne. Maal viidiyoo isinii fooloo guddifatti. Kana akkasi rabbi isinii halaafisu namni mana gaarii jirtan maashaallaadha. Alhamdulillah yeroo sanitti rabbii waa achi keessa jira kiyyaayyuu miti. Wallahi du'aan kiyyaayyuu waan biyya ga'uunatti fakkaanne alhamdulillah rabbil alamin galana rabbiif dachaa ta'u. Rabbiin na baasee mana akka abbaa kiyyaa mana akka haadha kiyyaa hagasis gawwaadhu alaaf abbaa kiyya jedhee itti amanuu baadhu wallahi haadhaaf abbaa kiyya lammata bira nageessa alhamdulillah. Hagaf illee yoo rakkatte hagaf illee yoo dhiibbaa sirragee hagaf illee yoo miidhamte gaafa rabbi ifa si baase ifuma baata inshallah. Ifa ba'uun kan keenya oolu waan ta'eef obsa qabaadhu siin jedha obboleetii qashti yeroo garii qabaadhu qima mootii kiyya.